Harka fuula akkamitti fayyaa keessanii nagaadhaa kan nuti argamnu godina Booranaa aanaalee adda addaa gandoota adda addaatti adeemnee kan nuti ilaalaatti jirru roobni akka gaariitti roobaatti jira. Abdiin guddaatu jira. Hongeen waggoota 5 fi ture beelatti jijjiiramee lubbuu loowwan hedduu miliyoona 3.3 ol kan inni duguugee fixee lubbuu namootaas gaaga'uu jalqabeetii ture, ajjeesuu jalqabeetii ture, garaachi nama baay'ee fixaatti ture. Akkuma argitan immoo manneen isaanii baay'een isaa kan bonaaf gaaddisa qofa ofirraatti aduu qofarraa ofirraatti sodaaf gaaddisaa fi akka baay'ee itti hinooyin illee ta'ee kan ijaarama waan ta'eef iyyuu yeroo ammaa kana bokkaan roobaatti jira, roobni guddaan roobaatti jira, lafti jiidheetti jira, namni illee akkasuma akka bitan kana dhaamoteetti jira. Bakkatti roobni kun garaachaa waan qaba waan ta'eef iyyuu loowwan ajjeesaatti jira, hoolota ajjeesaatti jira. Kan daran immoo nama gaddisiisu hawaasni kun akkuma argitan waan itti rooba baqatu hin qabu. Manni isaanii kun akkasitti lolaan seenaa, lafarreen lolaanii seenaa, gubbaarraa roobni gadi seenaa. Kuno bakka ciisichaa isaanii, bakka qodaa isaanii, bakka itti ibiddallee bobeeffatan akka hin qabnedha kan nuti argaatti jirru. Kunuunaaf bakki ciisicha isaaniis, bakki jireenya isaaniis kana fakkaata. Hawaasni aga danda'ameefitti, aga danda'amuudha maluufitti hawaasa kanaa fi sharaa manarra buufatanii bokkaa ofirra dabarfatan. Lolaa immoo ittiin kan ofirraa maqsan hagaafaa fi doomaalleen bitee akka gumaachuu jechuun barbaada. Namoonni haga yoonaa gargaarsan kennine kanneen akka buusaa gonofaa gargaarsa ofirraa qabatanii jiraatanii indiviidiyoowwan adda addaa akkuma argitan waan itti rooba baqatu hin qabu. Manni isaanii kun akkasitti lolaan seenaa, lafarreen lolaanii seenaa, gubbaarraa roobni gadi seenaa. Kuno bakka ciisichaa isaanii, bakka qodaa isaanii, bakka itti ibiddallee bobeeffatan akka hin qabnedha kan nuti argaatti jirru. Kunuunaaf bakki ciisicha isaaniis, bakki jireenya isaaniis kana fakkaata. Hawaasni aga danda'ameefitti, aga danda'amuudha maluufitti hawaasa kanaa fi sharaa manarra buufatanii bokkaa ofirra dabarfatan. Lolaa immoo ittiin kan ofirraa maqsan hagaafaa fi doomaalleen bitee akka gumaachuu jechuun barbaada. Namoonni haga yoonaa gargaarsan kennine kanneen akka buusaa gonofaa gargaarsa ofirraa qabatanii jiraatanii indiviidiyoowwan adda addaa amma naannoo quban qaba sanyii fa'aa dhiyeessaatti jiru sun baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo hawaasa kanaa fi uffata qorraatii fi mana isaatii fi qadaaddii isa barbaachisaa waan ta'eef iyyuu waliin dhaabbachuun fedha keessan haa ta'u galatu.